Makuma baay'ee lolaa ole keessa waa'ee nam sadii qofan isinii odeessa. Ikrimaa ibni Abii Jahl tokko jara keessa, Haaris ibnu Hishaam inni lammeessa, Ayyaash ibnu Abii Rabi'aat inni sadeessa. Siiraa jaraa keessa arge oduu gaarii, ati karaa khayrii irratti nu gargaari. Ikrimaan fardarraa bu'ee ummata waame, namni har'a shahiidummaa barbaadan uumame, kana na wajjin du'uu kottaa jedhee waame. Diraar ibnu Azwar jalqabana jedhee himeef, namni dhibbi afur walitti waamame, lamoota zagaaje laa mallas qoome. Walirraa nafnuutti adeetu seename, saambooda waan takkaan jirretu hojjetame, Ikrimaan sayfii isaa manni cabsee deeme. Jarri walii galee dhaqee fixee dhume, Rabbiin achi nasree muslimaa farjoome, jara duraan adii walii seene deeme. Hin deebine hunduu lolarratti dhume, nam sadii jidduutti ajaa'ibni argame, maalummaa bolummaa jara tibsee deeme. Kanaaf ansi himee yoo qabaatte khayrii, ati karaa khayrii irratti nu gargaari. Jarri sadii maqaa jaraatiin jalqabee, hunduu waraaname kukkufee caccabee, lubbuun keessaan baane gariin hin gaggabe. Hundinuu ol jedhee wal arguu dadhabe, Haaris bishaan jedhee sagalee lallabe, irra caalaa namni bishaan harkaa dhabe. Achiin tokko fidee obaasuu ol qabe, bishaan liqimsaa tokko qofa harkatti qabe. Barbaadee dadhabe harkaa dhabe garii, nati karaa khayrii irratti nu gargaari. Haaris wayita dhuguuf qabamee ol kahu, wayituma namtichi afaan biraan ga'u, Ikrimaa arge kaan as laalee kaa ta'u. Haaris baree akkan dheebotee dhamahu, bishaan liqimsaa tokko irraa hafuun ta'u, utuma dheebuun lubbuu isaa baasuu ka'u. Geessi naa obaas jedhee ani dhuguun ta'u, inni naa hafe an dheebuudhaan adu'u. Wayita bishaan geessee Ikrimaa bira ga'u, mataasaas ol qabee yeroo dhuguu ka'u. Ayyaashiin argine se kanas laalee kaa ta'u, hubatee akka inni dheebotee dhamahu, Ikrimaan utuu dheebuudhaan du'u ka'u. Bishaan liqimsaa tokko irraa hafuun ta'u, ahaan hin dhuguu geessi isaa akkana ta'u. Ayyaashiin naa obaase awwaan fedhe haa ta'u, ayyaashiin naa obaase awwaan fedhe haa ta'u. Wayita bishaanitti ayyaashiin biraan ga'u, ajaa'iba ta'u dhaggeeffadhu sabreen, ati karaa khayrii irratti nu gargaari. Yeroo inni bishaan ayyaashiin biraan ga'e, utuu inni na baase ruuhiin isaa ba'e, bishaanitti fuudhee of duuba deebi'e. Wayita inni bakka Ikrimaan jiru ga'e, utuu inni dhaqqabeen inni achiin du'e, namtichi ammas bishaan fuudhee biraa ka'e. Haarisiin nan obaasa dafee bira ga'e, ajaa'iba Rabbii kan saas ruuhiin bahe, bishaan argatafe jarri biraa yaa'e, kana obbolummaan utuu namaa ta'e. Hundinuutu aliif yaaduru hin bahe, kanaaf diiniin gaafa sardiirra tamsa'e. Obbola akkasiitu keessatti wal gahe, kana islaamummaa yoo haqiiqaa ta'e, qabsoon bakka gahe. Allahu akbarii, ati karaa khayrii irratti nu gargaari.